Hayyee hedduu galatoomii maqaa kee fi bakka irraa dhufte. Maqaan koo Mahammad jedhama. Magaalaa Adaamarraa dhufne. Akkasii irreechi baay'ee tokko namatti tola. Nama gammachiisa. Haala ho'aadhaan namatti baay'ee tokko haalli isaa namatti tola nama gammachiisa. Mee uffata aadaa kee fi eenyummaa kee mul'isaati kanatti jirtu, sabboonummaa kee mul'isaati kanatti jirtu. Mee uffanni aadaa uffatte kun uffata aadaa isaati? Uffata aadaa kamiseeti? Uffata aadaa kamiseetiin egaa miidhagsitee garee keetii wajjin kanatti deemaa jirtu. Nusi uffanni kun baay'ee akka isin irraa bareedu isinitti himuu fi kan daandiirraa isin qabne. Mee Oromoon akkasitti uffata aadaa isaatiin eenyummaa isaa agarsiifachaa deemuun kun yeroo irreechaa qofatti daanga'uu qaba jettamoo yeroo kaanis ta'uu qaba jetta? Yeroo irreechaa qofatti daanga'uu hin qabu. Aadaa ofii yeroo kamiyyuu calaqqisiisuun ibsuun nama gammachiisa, guddisuu, dagaagsuu jedhama malee waan tokko nama xiqqeessuu nama gammachiisa, nama guddisa waan ta'eef. Hayyee uffata aadaa kamisee kana isinitti bareedee uffattanii moo mee ergaa maalii dabarsuu barbaaddanidha? Akka keenyatti nuttis bareedee jira. Uummata keenyarraa isin bareeda jennes yaadna. Uummata keenyas akka bareedu gammachuu irraa qabna. Xumura irratti uummata kamisee kan daangaa Oromiyaatiin ala jiru nu faanallee irreeffachuuf carraa guddaa hin arganneen akkasumas immoo Oromoota biyya adda addaa jiran kanneen irreecha kana hirmaachuuf carraan arganneen walumatti qabiitii baga ayyaana irreechaa geessanii naa jedheen. Baga ayyaana irreechaa isin hin ga'ee baga ayyaana irreechaa walumaan nu ga'ee galatooma. Hayyee galatooma. Hayyee isinis galatooma. Kan bara naannu geesse ayyolee. Bare gariin nu ga'e ayyolee. Irreecha nagaa godhi ayyolee.